Harka fuunee hordoftoota keenyaa kun Maraan Miidiyaati. Maraan Miidiyaa odeeffannoowwan waqtaawaa garaagaraa qindeessee kan isin biraan ga'u miidiyaa keessanii. Egaa guyyaa irraafis odeeffannoowwan qindeeffannee qabannee jirra nu waliin tura. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp yaalii ajjechaa isaan irratti raawwate jalaa erga oolanii booddee lubbuu isaanii baraarameef Waaqayyoon galateeffatanii jiru. Wanti yaadamne akka hin mudanne kan gidduu seene Waaqayyoodha kan jedhan Tiraamp yaadaa fi kadhannaa deeggartoota isaanii hundumaafis galateeffatanii jiru. Nuti hin sodaannu inumaayyuu amantii keenyatti cichoomnee jallina fuulaa fuulatti dhaabbannee ittiin morminaa jechuudhaanis fuula X isaanii irratti barreessanii jiru. Miidhamtoota biroo fi maatii isaanii ni jaallannaa warri madaanis ariitiidhaan akka isaan fayyaniif ni kadhannaa kan jedhan Tiraamp lammii haala suukaneessaan ajjeefameef yaadannoo hin dagatamne onnee keenya keessaa qabnaa jedhaniiru. Doonaald Tiraamp yaaliin ajjechaa kun kan isaan irratti raawwate Pensilveeniyaatti utuu duula navladhaa geggeessaa jiraniiti. Gocha raawwate kana geggeessitoonni biyyoota garaagaraas mormanii jiru. Intalli pirezidaantii Kaameruun jaalala saala wal fakkaataan qabamtee jiraachuu ishee beeksisuun geggeessitoota amantii biyyattii dheekkamsiisee jira. Birendaa Biyaa intala pirezidaantii Kaameruun kan taate shamarree akka isheetti jaallattee jiraachuu ishee ifatti beeksiftee jirti. Gochi ishee kun addunyaa gara kaan kan gammachiisee fi akka carraa guddaattis ilaalamaa kan jiru yoo ta'u, gama biraatiin ammoo geggeessitoota amantii biyyattii dheekkamsiisee jira. Kanaan wal qabatee dubbii himaa tokkummaa luboota Kaatolikii Kaameruun kan ta'an Amfirii Taataan Mibaay ejjennoo amantaa isaanii beeksisanii jiru. Haaluma kanaan fedhiin jaalala saala wal fakkaataa karaarraa maquu waan ta'eef simachuu hin qabnu jechuudhaan miidiyaa Kiraaks jedhamuuf yaada isaanii kennanii jiru. Safuu gatuun deeggartoota baay'ee qabaateefis sadarkaadhaan guddaan deeggareefis qajeelaa ta'uu hin danda'u kan jedhan lubni kun intala pirezidaantiis taatee qaama beekamaadhaan deeggaramuun isaa jaalala saala wal fakkaataa qabaachuun karaarraa maquu waan ta'eef fudhatama argachuu hin danda'u jechuun dubbataniiru. Walitti dhufeenyi saala wal fakkaataa Kaameruun keessatti yeroo dheeraadhaaf yakka cimaatti ilaalamaa kan ture yeroo ta'u yeroo ammaa kanallee seera biyyattii keessatti adabbiidhaa waggaa 5 kan adabsiisudha. Yuunivarsiitiin Jimmaa wanta samiirraa bu'ee jedhame qorachuuf garee ogeeyyotaa ijaaree jira. Aanolee godina Jimmaa keessatti torban darbee wanti sibiila fakkaatu sagalee guddaadhaan samiirraa bu'uun isaa gabaafamee ture. Taateen kun jiraattota kan rifachiise yoo ta'u wanti rifaatuu uume kunis fudhatamee qorannoodhaaf waajjira poolisii kaa'amee jira. Yuunivarsiitiin Jimmaa wanti samiirraa kufee jedhamu kun maal akka ta'e adda baasuudhaaf garee ogeeyyota ogummaa garaagaraa qabanis ijaaruusaa beeksisee jira. Waajjirri pirezidaantii yuunivarsiitichaa ibsa baaseen wantoonni samiirraa bu'an kun astiroidii yookaan meeteoraayitis ta'uu danda'u jedheera. Astiroidiin qaamota akka pilaanetii xixiqqaa pilaanetota Maarsii fi Juupiter gidduu ta'anii aduutti marsanii jiranidha. Meeteoraayitis kan jedhaman ammoo qaama akka dhagaa sirna soolaarii keessa naanna'anidha. Kanaafis yuunivarsiitiin Jimmaa ogeeyyota astiroofiiziksii, keemistirii fi kanneen kaan of keessaa qaban garee tokko ijaaree dhimma kana qorachuuf akka jiru kan gabaase BBCdha. Keeniyaatti shakkamaan haadha warraa isaa dabalatee dubartoota 40 ol ajjeesuu amanee to'annoo poolisii jala oolee jira. Keeniyaa magaalaa Naayiroobitti haadha warraa isaa dabalatee dubartoota 42 ajjeesuu kan amane ga'eessi umurii waggaa 33 tokko reeffi dubartoota 8 haala suukaneessaadhaan ajjeefamanii erga argamaniin booda to'annoo seeraa jala oolee jira. Haala ajjechaa isaa kanaanis dubartoota babbareedoo filatee ajjeesaa akka ture amaneera. Odeeffannoon poolisii irraa argame akka mul'isutti shakkamaa kooliinsi kan jiraatu bakka reeffa dubartoota itti gaturraa fageenya meetira 500 irratti. Poolisiin sanbata darbee reeffa dubartoota 8 bakka balfa itti gatanirraa arguusaa beeksisee ture. Reeffi dubartoota kanneenii bakka balfi itti gatamu kanarraa argamuusaa jiraattota kan dheekkamsiise yeroo ta'u mootummaanis dhimmicha qoratee bu'aasaa yeroo dhiyootti kan beeksisu ta'uusaa beeksisee jira. Kan gabaasee BBCdha. Pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagameen filannoo biyyattii injifachuun isaanii ifoomee jira. Koomishiniin filannoo biyyaalessaa Ruwaandaa akka ibsetti filannoo adeemsifamaa ture keessaa sagaleen harkaa 79 walitti qabamee jira. Sagalee hangamaatti walitti funaaname keessaa pirezidaantiin biyyattii geggeessaa jiran Pool Kaagameen harka 99 ol argachuudhaan injifachuu isaanii mirkaneeffachaa jiru jechuudhaan kan gabaasee BBCdha. Morkattoonni isaanii sagalee walitti qabame keessaa dhibbentaa tokko gadi argatanii jiru jedhameera. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoowwan guyyaadhaan qindeeffannee kan hangamaa turanii hanga xumuraatti waan waliin turtaniif kabaja argadhaa ulfaadhaa isin jenna.